Korri aadaa hojii fi dubbisuu qorannoo Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo fi Bulchiinsa Magaalaa Shaggariin geggeeffame. Korri kun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti bakka hooggansi abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, keessummoonnii fi dargaggoonni magaalaa Shaggar argamanitti mata duree dubbisuun guutuu nama taa'isa jedhuun geggeeffameera. Mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannaa aadaa, seenaa fi duudhaa Oromootiif kenneen hojii bal'aan hojjetamaa ture, hojjetamaas jira. Inistituutichi erga hundaa'ee aadaa, afaanii fi seenaa Oromoo gabbisuu fi kitaaboleen 78 ol afaanota garaa garaatiin katabamanii hawaasaaf raabsamaniiru. Kanaanis bu'aa guddaan argamu. Daayirektarri olaanaa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo Dr. Dirribii Tafarraa ibsaniiru. Bifa kitaabaatiin maxxanfamee uummata Oromoo bira akka ga'uuf hojii jajjabeessaa fi hojii boonsaa hedduu hojjechaa tureera. Haga ammaattis dhimma afaan Oromoo irratti, dhimma seenaa Oromoo irratti, dhimma aadaa fi aartii Oromoo irratti kitaabonni akaakuu 78 ol ta'an afaanota adda addaatiin afaan Oromoo, afaan Ingilizii fi afaan Amaariffaatiin maxxanfamanii uummata bira ga'uu danda'aniiru. Kun hojii baay'ee guddaa fi hojii cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaabbata tokkoon yookiin immoo dhaabbata mootummaan gaggeessu akka naannootti mootummaa qofaan hojii hojjetamedha kitaabonni amma kana. Inistituutiin Qorannoo Qo'annoo Oromoo wantoota yookiin dhimmoota 4 bu'uura godhachuun kan hundaa'e. Tokko qorannoo afaan Oromoo ta'u, kan lammaffaa qorannoo seenaa Oromoo, qorannoo aadaa Oromoo fi inni arfaffaan qorannoo aartii Oromooti. Galmoota gurguddoo 4 kan of keessaa qabu. Galmoota gurguddoo 4 of keessaa qabu keessaa inni guddaa fi inni ijoon dhaloota amma karaa adda ta'een immoo dargaggoota afaan isaatti, aadaa isaatti, seenaa isaatti, artii isaatti boonee dammaqinaan ijaarsa biyya kanaa keessatti hirmaachuu danda'u uumuu danda'udha jechuudha. Biyya kamiyyuu keessatti hawaasni yookiin dargaggoonni aadaa isaa gatee guddatee hin jiru. Biyya kanatti guddatee hin jiru. Chaayinaa yoo fudhanne haaromsa aadaa guddaa gaggeessiteeti sadarkaa kanarra kan geesse, qaroomina kanarra kan geesse. Dhaloota eenyummaa isaatti boonu. Dhaloota ani Oromoodha jedhee sirriitti dubbachuu danda'u uumuun hin dandeenye yoo ta'e akka Oromoottis akka biyyaattis guddachuu hin dandeenye. Waggoottan sadan darban kanatti qorannoowwan 21 qoratamuun hojiitti galamuu isaa Dr. Dirribaan himaniiru. Hundeeffamni keenya waggaa 3 ta'us haga ammaatti bu'aalee qorannoo akaakuu 21 ta'an maxxansiisuun uummata biraan geenyee jirra. Ammas mata duree hedduu irratti qorannoowwan adda addaa hayyoota dhaabbilee barnootaa faana ta'uudhaan hojiiwwan babal'aa hojjechaa kan jiru ta'uusaa beeksisuun barbaada. Dargaggoota nuti horachuu qabnu dargaggoo hojii barbaadu osoo hin taane kan hojii uumuu fi kan dubbisu ta'uu qabaas jedhan. Dargaggeessi calqaban hojjenne yoo ta'e qaroominni hin jiru. Jireenya kan jedhamu hin jiru. Aadaa hojii cimaa qabaachuun ofitti amanamummaa cimsa. Sabboonummaa cimsa. Hojii jibbuun daagii ta'uun oolee bulee hiyyummaatti nama geessa waan ta'eef, nama xiqqeessa waan ta'eef, saba xiqqeessa, biyya xiqqeessa waan ta'eef. Hiyyummaa keessaa ba'uuf akka sabaattis ta'e akka biyyaatti kabaja argachuuf furmaanni isaa inni guddaan aadaa hojii cimaa qabaachuudha. Kanaaf immoo bu'uura yookiin calqaba dargaggoota irratti hojjechuun dargaggoota irratti invest gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hayyoonni lafa qabu waan ta'eef. Dargaggeessi aadaa dubbisuu cimaa qabu waa hunda fageessee ilaala. Waan sirrii fi waan sirrii hin taane adda baasee ilaala. Waan isaa ta'uu fi isaa hin taane adda baasee ilaala. Waa hunda fageessee ilaala, of jalatti ilaala. Akka bishaan gabatee keessaan ta'u. Hin dubbifne yoo ta'e garuu rakkoodha. Abbaa barbaadeetu isa ergachaa oola. Abbaa barbaadeetu akka barbaadeetti kaayyoo isaa irratti fe'achaa oola. Ayidooloojii isaa irratti fe'achaa oola. Dargaggeessi waa dubbisu garuu waan isaa ta'uu fi waan isaa hin taane xiinxalee qaacessee sirriitti waan beekuuf kan isaa ta'us beeka, kan isaa hin taanes beeka, kan sabaaf ta'us Oromoodhaaf ta'us beeka, kan biyyaa ta'us beeka, kan addunyaadhaaf ta'us beeka. Hin dubbisa waan ta'eef. Dubbisuun guutuu nama godha waan ta'eef. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaggar obbo Gugsaa Dajanee badhaadhinni biyya keenyaa dhugoomuu kan danda'u dargaggeessa aadaa hojii fi aadaa dubbisuu cimaa qabu horachuu yoo danda'ame ta'uu dubbataniiru. Kanaaf dargaggoonni aadaa dubbisuu isaanii cimsuun beekumsaa fi ogummaa garaa garaa horachuu akka qaban ibsaniiru. Erga riifoormiitti jijjiirama asitti
mootummaan keenya mana kitaabaa hedduu ijaaraa jira. Iddoo oolmaa dargaggootaa hedduu ijaaraa jira. Investmentiin naannoo kanatti godhamu baay'ee guddaadha. Investmentiin naannoo kanatti godhamu waan dargaggoota jaalaluuf qofa osoo hin ta'in biyyitti fufuu kan danda'u kana hoogoone qofaadha. Waan lafa bal'aa qabaanneef waan namni baay'ee ta'eef itti fufuu hin dandeenyu. Itti fufuu kan dandeenyu beekumsaan, dandeettiidhaan, ogummaadhaan dorgomaa ta'uu dandeenyedhaan. Kora kanarratti qorannoowwan aadaa hojii dubbisuu irratti xiyyeeffatan dhiyaachuun irratti mariin geggeeffameera. Hirmaattonni sagantichaa dubbisni tokko tokkos jijjiirama hunda galeessa keessatti qooda keenyas ba'uu fi aadaan hojii fi dubbisuu keenyaa gabbachuu qabaa jedhan. Dubbisuun nama godha. Nama tasgabbeessa. Sammuu keetiif tasgabbii, sammuu keessi tasgabbeessa, jireenya keessi tasgabbeessa. Maaliif dubbistee waa argatta, dubbistee ni hubatta, dubbistee ni dubbista, dubbistee ni dubbatta waan ta'eef. Kanaaf aadaan dubbisuu baratamaa ta'ee keessa dargaggootaa keessatti baratamaa ta'uu qaba. Dargaggeessi humna qaba, yeroo qaba waan ta'eef hojii kamiyyuu sodaa tokko malee, tuffii tokko malee aadaa booddeettafaa dhiisee hojii kamiyyuu tuffatiin irratti hojjetee milkaa'a biyyattii kanas milkeessa jedhee man yaadan. Biyyas ofis jijjiiruu qabna. Aadaan hojii jijjiiramuu qaba kan duriirra. Maaliif tuffachuun hin barbaachisu? Maaliif namni tuffate garuu hin ga'u? Uf tuulummaan keenya hafuu qaba kana booda. Maaliif Oromoo biyya kana bulcha, Oromoo biyya kana jiraachisa kan jennu yoo hojii diinagdeen uf ijaarree uf dhaabbannedha. Guyyaa irratti baay'een gammada. Sababiin isaa aadaan dubbisuu yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti gadi bu'aan jiraata. Amma garuu xiqqoo fooyya'insa irra waan jiruuf wanti nu badheesi dubbisuun nama guddaa nama godha. Dubbisuun kaayyoo ofiitti akka nuyi xiyyeeffannee hojjennu nu godha. Dargaggoota keenyallee kallattii qabsiisuudhaan gara dubbisuu gara guddinaatti akka nuyi dhufnuu fi kallattii nu kennanii waan jiraniif baay'een as tolee jira kana nu badheessa.